بيتي أوروميادا ما في أوروميا بيتان أنا أوروميا بيتين يونين تينيف قبرون ما جلجت أوروميان أوروميا جنب لسه قافي دائم نكون قافتو أوروميا يوم بلسومتي أوروميا يوم قبرون ما جلاباتي فريقا قافي قرتي مر أورومو لالتو ديبسا إسيتيف أورومون نتفتنوه إفاقا فنوهن سننجا فنجلي ددا قبرون ما دا اتفاجر وريقا هداواتو كفلمي أمالي كفلمات جرا يا سبكو قبرون مان إلى هنگا أمان تنا ماليف قنية أمة تينيا ببا جراتي يوم بلسوم بان قافين توني في تتنفكات تلالوتا أماتي متي دائما قدنا الرجراني قافت تاجر أوروميا مال إيست أرقم قابيني إسي مالفاد أولانسي إنيوفاد ماليف بلسبه أبده يوم بلسباتين قايتي دائما قدنا الرجراني قافي تناف دي بسالة من نجر هنگا أمان تنا أبساونني في سبونتوني قافي تناف دي بسالة التما سمني ساني الرأي خنافو استوديو لقمته غازت افا بكماس جعفر علي تي وجين تهاني سوري سابا غدا درتا الفوتي في درتا عفدوتي وجين غافي في ديبسا قدن كيست ديبسا قبني والترتي غاري نسيني هوا akka sabaatti oromoon eenyu jaame akka biyyaattis eenyummaan oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa afrikaa irratti oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qarooma hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa nu manafini maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun ummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa heen lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraar arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma eega oromiyaan habashootaan weeraramtee oromummaan itiyoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee kaleennatti fakkaata. Kaleellee saafawa. Jarra abbaa gadaa hambee ni jiraate osoo hin ta'in
Elmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsootanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar Konyaa Gaaraa Mul'ataa Baadaa Kurfaa Jallee Araddaa Waldee Raammis ganda Mutiir Gorrooti. Umriin tiyyailleen toora 60 ni geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e an qabsoon eegalatti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cofte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Yoggaan geerara kana caqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftoonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raammis kana Amaarri Gaara Mul'ataa gaafa Xaaliyaan san Gaara Mul'ataati baqateeti ilmaaf ilma fuudhatee laga Raammis bu'e. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakkitti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumatti hundaa olii inni duraa mul'atte jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata lammaaf sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafnee waan dhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphata sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhoorge maaltu afaan kana akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhoorge. Andanya mangati tindubban baka hubbat tindubban baka jala tindubban ay maal moni kana no kadin gurbata ko wajiban ko jigal la wadu bintuni me hatti wali gallu hawal maryannu jega gurba kana Muhammad Ahmad Jani man ko wala ko takau fanna akati wali na haso ine akati ka jolle te ni tani elementary gitu no gurguddu mare daga bona elementary kara kana unda ga matan sani ni damma ni be ka ga unda wani manif ni gal TV akati wali dhufne abo mal taw am mal kan waan kana jijjir jenne magana keenyatti wali qabne nama shantami oltana abo asitti yo wali dhufne duba bineensa kun jala deema maali ataadi ajjira mo maali wali yaatan manja dirre hubbada ineete kun hanga tapata kun ni hasa kana da warri gaafa hojjitore Dr. Muhammad Samfa abdi ñu ta abdi fa jara kana hojjitore jechuudha hojjaasan isa wajjini marina kana tun deem wal mariyanne akkamtaan maal nu way akatitti ga qurban tokko xara gursum kana
dhufeet maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ammiti dhagaan darbate afaan kana nutti xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nutti xiqqeeti kaafnee hirribaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaanu baatii arafaa ta'an deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee horee gartee ayyaanaa sadii dhaqee jarraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haydaa biraa jedhisi isinummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fida kanaaf nu yaamtanii nu hin jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaju. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Tana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boggoo'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan tan maaliif guyyuu kanatti nun bohaarsina jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamni nu bohaa'ee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa hun jira. Kuni gaamma abooyoo kana goone akkami. Akkasitti dhiiruma qolootti keenyee nama shan akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takkatti. Gurbaan itti gaddiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii akkasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ilma ifirraanfatan akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon kaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis kofluma idaa jechuudha namni kun mogoo namni ogguu isiin mixeeyyoon boochees. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa akkasii goone waan tana warri beekeessa beeku gooha seene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee rabba jedhe laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti. Garaa qabee hofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha. Qaamni keenya reefu qabbantiin irraa deemte. Akkasii haala jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdiif itti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaa numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa haala irraa namuutu hogguu bakka takkaa waa ka'an jenna namu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu saniis abbaan hin godheef hin dandamu jenna if hin hambifne. Akkasitti iba ijaarre anana fidanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaan nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana oggoo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha. Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe. Kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam taane yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa. Akkasii amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha. Aadaa tana haamulli ani guyyaa tokko fuudheetiin karaa walaas tolfadhee qashaas tolfadhee maali halawwadhaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii horee raasotee laala kana gubbaa horee bakka faranjii fi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan kan
yokka haran garanjata ya kadiro khaye wana kana to musene duba billahi man badnani asma garagale an zanillah tume ting dina qabatu di dirki qabsi ogud na fofeti ngai bidda kashati akakabatu gode tijara nuge akati kashari yari jadde badde khaye bila khoti gara khari lamas dumarti tenyatana namnu bayni njiru akahamatti namtu famani jirenjichu makina hora namte isinjo namnu hotu adde hotu ta yoni njiru khala kamgon namnu ko gaddi ibneti diredawa dake diredawa ranga awadai dubayitu namnu kon khara khana khaysati hokdume katam khayati teisa dumarti tana taana nindem ta diredawa dem tama kabirati dem tu ayo khota amma nqa anga gurbaan kono guy amare kono kiman nalala joguna nan mafakira keti kursi birata kulla kabadde ma ko widan alzena ko to ayo tay saboy arawan amare kono juman nalala kala fi fo nan jiga gaddi ne ko ogoje je babam jinna wuji jiga da ol dego khara khana ta jayi barka yi numa kha numa tezi lami to ko nagade da wara ba biledi ya bo gurbana bire buli je adwa ti of to wala wahitu khayza natti daga yama قوتو إذا نبي بولي جدي قدرتي خانا هندا قدر بولودري ويا تكون ما قدري روادي قدر على ألقى بجا دوك خانا يا تيتا كثير دري روادي بتتك عند قريب بوزو في دري نهار مايا ولا ما قالا كذا يقول بام أمو بورا دري أرارضو جناني نين تشاف سموا تبوزا خانا نجي بفتجين بكا ما الخير أبليتي يا أكاد فودنا تدو بامكينا أتبوزو تدو لما تدي Baby jarti dire si bufattecho. Adi adorreisati. Akkasitti wanni ajaa'ibaatu takkana tanaan dalagame jechuudha gaafasan. Mirqaanan guyyaa san qabnu ajaa'iba jettanii akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu ma bilisoomna. Xiqqoof booda deebinee warra keessaniin wal barsiisuudhaaf sooreysa haati teessan eenyu jedhaman? Muuminaa Iboojjamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan? Abbaan kiyyaa gaafa xaalayaan gaara mul'ataatii cabee suuraa waa'ees gachabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gachabee laga hammas kana guute san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti mi'a harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaara kan waldee raamesirraa fuudhanii hanga hunno waldee meexii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti gaachitti amaarri wanni dhumtee nama torbaas booji'anii خاني دچين لبو خيسان بالت جاني بالر على كثير إنجليزي أكاني كيف كان نجح وان كان دوبا وياسن سباساتيني وياسن نمني يرتى حفورة فلتجوا مثلا دوغر قال أي كم الأواني أما ترون كان دخينيا سنتي دم فرصة أنا كبه على جورة شو خد جريدو ديرا لوري خيني خان أبصاب ولا كان تلكني ويا وريني هتري فكذا تقعدوا بس هندا وخنا مدلك إيجاسي لما أماركم بيت تاني بيخان لما خنا يوم ما خانه وان براغون وهي براند على سيئات وان لا سجلينا ما دي لا خنا كاب أجيتي دي لا خنا كاب إيه أكتر قاعدتي اللي هيسه هذا الله سويني صاحبة ترى كقاعدتي حاجة ولا بهو تراني nama kana jechuun أخاهم كيسانو هامتي برودا هقاي مامو
doolla irra galchaniit ajjeesanii jama mee dura doollabni maal Doollaba jechuun waan sana qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. daammacaadha. Daammaca jedhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha kan irra garagalchanii isa immoo wasaasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee hin taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadha. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte. Yokkus gaa. Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna? Akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa hafifnu jedhanii alii gurraacha kan qacarcarii fi hanfaree biyya affarii fi inni walitti dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayii irratti karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti amma Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Beeljiyeem Bruxeelitti walitti dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina. Namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namoota namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan waan kana dubani qaba maarii mataa keessa Raas Makonnoon wanni jiru mee Addis Ababaan dhaqaa jeen muutana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Miti birootu jira. Miti biroo jeene yokkaa inni biraa deemu ma yaamala mada hojjaniin akkasitti waan sanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalamada sossoo'a kana uummanni jalqabuu kaan qullubbii gaara qullubbii kan asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti hin mijjooynee fi duuti isaa akkas taate jechuudha. Ammallee Haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis niin harkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo soonu ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis mee yookuun ichi deebiin dubana ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban. Seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 1454 jechuudha. Guyyaarraa amma September kanatti baatii Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuudha guyyaan as deemu kun Oromolleen haa beektu waan sanii wajjin hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buubaatti namni hoogganoonni kutaa harra keenya Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaa inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture warra gartee Calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree janiini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo janiiti kanitti gajaarame ni jira jechuudha kutaa harra keessatti. Sanirraa kan ka'e guyyaa Calanqoo san akkasitti duula silaa Calanqoo sana maarree akka laafutti hin seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e zamana san keessatti nama dachiirraa galchiti Turkii namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuu fiiguu taatiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin immoo nama gariitiin hukuuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buusu Turkii fi Misraa sun ni laaffifte kaamaa laaffifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii Calanqootti. Gaangeen Amaaraa
takkitti eeboo 35 deemte. Gaangeen dillisuna kan eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekota na guutaa ka darbe takka hin deebisu lamata biraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bar goobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraatti yaa'anii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko gartee kan amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuura itti fudhatu. Hafuura baafatee irraa ka'ee ima calanqotti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu amaaraaf gartee mimmiliqanii amaara kan daddarsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoon hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hinafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Qalolaa jalaan qooti keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanirratti chaadachaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ija dhuunfatteetuma gartee urruma seente jechuudha. Ta gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamileena cabsitee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara shaambalaa digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessu. Tana firraa dhiisee jedhana kopheen firraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maas oguun itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amal lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraa gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunoo misikkiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu yaanii barreessan galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinnisu mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eega du'e booda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaaddee ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyyi Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas cira dhufu. Bashee ammoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 wayya. Namichi keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee intaatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeen. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Kan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuun bira. Enjeeni Sheikh Musa jeen ati hoo maali Abdulkarim Ibrahim jeen akkasittiin seene Sheikh ni duuba nama dullacha nama ilmii dur warra qaree shaakaa kana itti nutti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kana sujuudee godhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu kaa'e haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatii ka'iitii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wannumaan an duraan qabu natti jabeesse bantiila natti hidhee
hamileen tije daran jabaate asii xaalee duuba miijatan inni miijatan darbakoon caancoon inni caancoodhaan ammas miijata kadha inni cinin sinqillee bakka jalla inni bakka jarri taa'usan ogguudha iyyuu harattuu warra jechuun nama karaan takka karaa baay'ana nu jala shiftoota barbaadeedhaan akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garree jiboo shee qatuba mataa miti mata bira dhaqanii miti wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen kati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deebi yookaan miicata deebiin immoo guyyaatti aanu magaalaa jira magaalaa tala baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu buna keessaa rasaasni dhoomnaan aboo badee dhufe janiituma akka aboo jara kana hunda hidhaddarban nama hedduu qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu yoo taate nama kanuma biraanoo biyyanaatu ajjeese ilma maammireedhaa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu ayyachaa bulan jira meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa siranne daa'imaa siranne wanni takka wanni irra jara kanaaf deebiinu nafne nuun jedha michi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan habaanii biyya isaaniitti daragalan haadha inni egaa jaran hogguu hamsaala qarra saasa dha'e ganama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahaa deema akkatitti gaa musiibaan tuni anumatti hidhamtii ganamuu wanniin argu tuni dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dirmata buttuu bakun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun egaa waan firraan halaala dhahanii yoo arkanne malee waan taatu haanii asii gaa nama 12 taanee baalee dha'ine jechuudha baalee keessatti gidee lolaan dha'ine gidee amaarri ogaaden cabsee baaletti gaa duule jechuudha warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waa beeceetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi sumaaleen namaa kan niti jaaniin namni 50 kun qaanii dhaarerraa qaaniiti jara sumaalee kanaa wajjin maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha isaanii gale kana amaarree dhaga'ee jechuudha akkasitti jarri 50 kun isaanii dhagaa dhaarerra qubatee taa'u amaarree kun 7 namni 70 namni 7 kuma meeqaan siyaasa namni suni kuma 75 maalisa meeqata ani nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha hogguu laga dhaaree kana amaarree dhaqee jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkatee ani yakayyaa biyya isaan keessaan deemee argee nama dhalaallee hiikkatee jechuu qabu akkasii amaarri tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiiri galchanii hogguu inni karaa gindiir deemu usee buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa hogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii jammaa miilaan akkas diqqitti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wanna gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gabaalee keessatti lolli facee namni maqdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashii jennaan gaala tokko nama 5 qasin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin oofee gindiirirraan oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee gammoojjiin fide jechuudha naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaala re'ee kana hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo kuni kani warri gaafatanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamana nutti aanu kana hangana hun nurraa fagoo jire guusan ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee orma kana jechuudha
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu kan dura gaama ani miilaan soon deemuutiin Magdishoo dhaqe yoggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu dura maal irratti hidhamtan achirraa yoo eegalle akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha harreeti yaa fudhadhee warra dhanaan jaa kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Magdishoo wasana Somaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Somaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkatiin booda gaawwaa isaan akkati arkwaanis gaama maallaqa illee na kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu waan namni waa dubbisoo gaarii miti isaan waan ulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisoo harkaniiti lammada na qabanii darbanii achiin hudhanii Magdishoo nageessanii Magdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutalatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi asumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waa qofaadhaa ani Somaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Jiloo janiini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Somaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii akkasitti ani manni waraanni amaalu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Magdishuma keessa ana qabaatii takka beekuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni mandinu askaraani dide hamsaala qoonni dide amma ala kana wanti baratu takka matoora kumma barata takka safadu baajeni hamsaala kumma qoo barata jechuudha. Akkasitti gaajarri kun hundinuu magaalaa keessa akkuma kana olii gayyaani warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa warma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuti hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii sanboodaan ammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii huutaa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha gonti ol seene nuti fi qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeetirraa dhoor kana jechuudha namaan horiilee irraa guusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jedhiin ijoolleen achuma kanuma san kaatee miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan ganama ga'a lama goohaa dhufe geeradha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deemanii. Amma dhalee jaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miiluma haata choka manaatiin uummadoo haatana haata achiin jaajuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuudha. Gola eela roojii jenniin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhuynu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni rooppiidhaan kutee helikooppitariin nageellee dabarsanii kaanis ormi kunis baqatee namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baatee silaa farda gaala 100 baqatee irraa hojjete jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha karaa deemuu fi biyyaa kan rakkate. Akkasitti baatii lama nu dhahee jechuudha ganama da'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa junama adaadi
Goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu fi dadhabe warra qophiidhaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaattu miidhame malee miidhame kana qophiidhaa kanaatu bombii rasaasni fi bombii inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakka iyyuu walii horee walii qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'aniif jechuudha gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone lammata guu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee ogaa namni ma biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayitee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaalee fi Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii galan goonutu dhabnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiidha you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duba egaa akka dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haa nuti biyya sana maal isin hin gaafan nyaataas nu kenna isin hin jennu qurxummii tana guurranna akkam laalta jenneen jira haaltichaan qurxummii tana nyaachuun dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'atii nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Egaa achitti egaa walaba taana jechuudha Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiif kaambii godhannee nishuumoo teenyaas bishaan dhiindee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammaas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti jarri gaafun waliif deemti fidee malli maali akkasitti ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra walii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa idaannee ammaas gadi almaa kana yaanuu diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eege akkasitti gaafa sharmaarkiin qabate jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jechaala gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu hin dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaa la qorneela oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti arra amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti sana jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feddagaa oolu kana kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba nuti baasaboortiin qabnu kam jedhu gosa nuu katabe khaarijii katabe khaarijaan nagahee dutti katabde nagahee duun boru fotoo fidaddaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boru ni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kan keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifi kaanii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumootti hin dhiisan jechuudha. Akkasa gaajarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee fotogiraafa haala itti geessine danda'a jennu kenne ani kitti hin dhiichise bu'aa labaan maaliif haaraan beeka amma gaanuu akkana jiru. Nama kana kane nama dhabnee qawwee mi'a finne markabaan buufne eenyutti namni nama sadii arge hajjii janiin tokkooni dammajaa janiin tokkooni abdu maama saanii janiin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroomu bakka hajjii dhabu hangabu hottaatti kaambiin singeeti jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse chiboodan ammaas nama guddaa keenya Baalee dhufe kanii Sidaamoo dhufe fi Hararii dhufe Mogadishoo cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa anan jiru dubbisee gargaarsa nuuf fidee halitti gaa nama Mogadishoo nam torba kuma Mogadishoo irraa hanga barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama kuma lama baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
لكن نمودي مخانا خيط نمني بلادو هيك ونتوني يوكا غارتي قرچو باتن نمني بتي نمنخون وقوتي قطع المحركة وتعاليتي سفارة لكن سفارة سمالي تركب كني كان بي باغتي أكثيتي دبين بغيتي أماري نمبيو حتى ما يفرقوا ويا سنشارا نجا أماري منجستين همين سلاتي شارتين كمتي وان قدوتن وان تتعميدي مخاناتي وان قبل جنين شارني قسمالين بيو قاماران بيو أما نخانا نمني قريسا كيتتي وانا كاناتي وهجتني جي نمني أرموها تيجي تبحات أنا نمني وقوثا هرقوث نجيو أخذتي خانيقا في الرحخان وقاقا بين باتي وصوه دلايا سبيلا مدرت تنجاري ملا هذا أنه يني نمصدمي جهن باتي أكتوبر كل تربة برادي بكل سجلي في تربة تمتي بيا يمني خانة وثنا سمالة تبون وكا وثنا سمالة تبونو هوريل أمني قال أمني وان دوغو غربون مو بانمني نمي كان مو لفامي جويتو ثاني أسبي في ليلى جدتو بيتا أنيم بيا لفاقات ديني تنبين تنبوث جنين هوني أسمع في ديته وانا نبوث ساحل جنيني كل حرج تين سماليني أخذت خانة أقوالو قالاس دبي نما سمالين ولد وريك أما دوغو غري خيجين في أسكراك أمنيك خاخي بنيت أنا كسي ونسيبينا ونيوم خوفياني سوام براتي أخذت جاريس سما أمريكا قراجة بويجني وأنا سمالتي بيدا برسني سمالنا خصوصاتي سمالين مالهم خلينا كلام بقول بيجي أمدونا إنسان إنكبرون أخذت نو دي مخنا نمرسني نما تقول ليلة بوليسان متدرس النور على نما تقول رمضان جاني قدورة شهيدة إنه كيسا مجازني أخذت رمضان تندواني نون لين وقو كلا ربنا كان وقو بثبتها إيه ما خينا نجيب اللي جتي كمان باللي جتي خراهم ده سودهم ده قتل جابوا ده ولد دبني إيه قت ولد دهاني اتهمنان كريم نفلاقي كريم جيت كريم تو أبدا من قلت لي إيه بيت بود وانجن منكم جيسكم كريم ناوي دمني هاجنوا يعني قلت إني أمارات مدرر نبيت السنين مغنغلوم ما يسني تبقى عن نجر نمني خيني قدتي بيتي سن كيس جري جنة يتدبنا يجو أكتتجا ورهون الرجال كذا مهلني إلى من ديرة أما تشاني قلتي قلنا لما هيدا منه قافا خاندوبا نوعي بسنيجا هيدا عبالي يعني لك ماري ومخنا واني هاجر إبن قدرة واني سياسة نتلاقي إنه hanga nuti haraka banu hata ani ada julle ni mani hata uzun dini hafte jul nuti hafteti khane ida bana ropela alama nuget inna shakki ropela alama qawal jala de bukun cinan khenya ropela bira kayse jira kun bodo jira yechu qali mo visho nugaisani visho reinani fudani tuma baranda diya barre nugaisani namni gute diya barre duba nami daraja qabu fi قندالون نقول كنا بوتني جرني ياد بري هيمة بيتينيا وني ملا سنتن بعد بورتي ملا سنتن بيتينيا بعد بورتي ملاني باتن بيتينيا بعد بورتي ملاني مهجا بتنين تسنتني تبين تيزن همتو لا مو إثن إفني وما بان يديما على فيتنا مارك بلا فيتنا ستا نونجي أقدتك نما ما خير راس الرونين أكجت وما لا ديات برد بين كثير نتواني درايان إيشين ما خيرنا في مخنا ولين دوشتني حالم الجاي جوا قرت نقول يفتني جارا يعني أما نتيانجاي داجي روسك أبصر جرا أمني خيرنا دران خيسين جارا تلين همات كمن ما خيرنا هيدا إنجري همات إنجري نتيجة كوكورا بيا خيسين بونه بيا أبليزم بيا ساتي أو كوكورا أمبوان وأنا ما تلهمات وياه قد تتحسن إفكار رفيتي نكتي مناهي أمني لا واتكن الرامفوتوني نحن نقول أبصر منابو إذا مو بيها نجابو وات مدايت ما ركجو بيها ندوا وان كانوا دادو إفدورة تريجين خنارا تركافنيتي بقى أبصر جنو كمني سوني ثاني راتكان واتكانوا من جيران تلو فنجرون جين تك من وننو ميته قليل إنجارا قبائي نورا برسوما غارا خيني را أرماتيني أغارا
ها wanni sun wata kalleen ungoon kadhii teenya tan yaada cimaa nuti qabnu tan nurraan jijjiirre kutu lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabajuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin danjeeni amaarallee hajaarraan qabu funyaan dhoyne jee dubbatee barbaadame guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba sa'a saddeeti seenetiin sa'a takabba boruus akkasumatti nuti deebi'a jaartiin taajaajibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee alaa kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni dan Khartoum Yuunivarsiitii Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu hin seenu sanichitti jira gurguddaa hangana gahu anu sadiin harkadhe jechuun kitaaba hangana gahu sadii achi Maqdishoo nama bira kaayate jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaabe qabu gurguddaa akkasittiin duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti gaaritti qophooyne. Sooressa Oromiyaa Jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baanee duuba Diyaad Barreetti eeguu haasawee illee waan gara isaatiin nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya kanattuu nama dhabnee je bal'ina kanaaf namatti dhabnee je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitaniiti nu waggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan jee akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuus dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mani heddaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin nu qabe jiru arbaa kanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haalee tapoo torbaan kun guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba intaltii fuuteetuma biyya kaartoona darbiti silaa bakka sanitti deebisuu qabdi taaqeetatti hin deebifte akkasii warra raadiyoo bira dhaqee gaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kana hundi katabame kun yoommoo Khartoum dhaqxee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jedhan kitaaba sana Biriitaanikaa jedhanii maa kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaanota qaanfachiisa kan jiru kitaaba Jarmanii katabame nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Khartoumitti kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuun duuba akkasitti kitaabni eeysa jira hojjete taariika Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu bakka irraati faca'ee jira Itoophiyaan haan nana arshimna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheesse yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sana takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha taan akkati gaa namni hin gammanne milqaan hin jiru dhaabbatte jechuudha
tasanii awwaniin irra dhufeef hogguu namichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boo'uun hogguu bu'ee anaatu harka baasee awwaniin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku hin turre ollaan keenyas hin beeku Somaaliyaan hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabbisee jira namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaliyaatti himee akka Somaaliyaan nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan akkasii gaa dubbiin dheertuudha waan kanaaf halumarratti hafne cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha ma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jen gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haya gaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhifiini isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasitti safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara san duba namni oggoon dhufeetti mul'tii sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee namara afar jira gaabar Falastiin hasanin dhaynu jedha eega kaasanin dhayne galaasaafaa nama 5 mootor bumo 8 ta'a aboo gaa eega isin ichi sodaatan kun arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jira tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasooyisiitu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne isa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessan kaandisaa baa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaa illee haa ta'uu himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira kaastoodii jenii bakka namni tuyne achiin safiira hiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa hiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluun danda'u qulfi qabdi naatu citti isinii tiisaa kottaa himadha hin himan akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudetaa deema taa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jennu dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko asmaraa qabna tokkos maarree qabna tokkos shawaa keessaa qabna kaan harrarii qabna jedhan eegasu kuudetaadha jechuudha dubbiin sun ammas taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan Dr. Baaruun faan Moqaadishoo turan jechuudha marti hin turre malee garaa safar dhufe eegas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duranuu ibsitan akkas fayyade akkasitti gaa kaanee nuti hogguu gaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'eesseen dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Somaalee galbeetiin harar wanni bookee baale seenee baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha akkasii elemoo isaanitti hidhaate Moqaadishoo keessatti jechuudha lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godha mana kaamatti Somaaleen tun jara gaggaarii jedhanii mukaan agartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu dide kun isaan kana tokko waliif kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjiin baale seenanii baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleenu wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessanuu dubbiin jalqabde elemoo baananii miti elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'e gaajaratti citti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'ee jechuudha. Hogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan
أكتك اسم عليه نوي دابه ولكب أنا قاعد الساحة أنا هني بيجي أشترك ما يروتي إدران بيني قاعد أنا مفاهيم شهيدة نمني بيخ باندرا وجو أركب باندرا وراه معرف ودي ممكن نمني خيات ما بلجي نمني شعبي أصول دران بيخ اللي هو يزني ما يزنيه كايلك إنسانيو أكتك قاعد في نايمة أبوه خير أنيس قاعد وري مخابراتها هني قدرنا فوداني واجران جيساني نقدي سني بيمبل لوكيشن سين أكادين غا مللس فود حلقن قبل أقول كتو جيرني ما وستا أدي شميز أدي غوي أدي خو إمامة أدي قبي أدي ألا سمالي وقول ذكرت سمالي خيس أوليان النور فوق النور جتنا أنا نور مالين توني ni nama khana fe islam jalat du jalat akatitti khane har kayse dufni gana masubi khorre magdisho na mo mo wiya sadin dake akati ogu har kayse dufni ya rabbi gujana nakilin jir magalat non di na beit man hayda qamata shanno jita qamata sadita qabati lama ta gal takhiyal ta'ani tabatan akatitti ما خينان جبت أبونو جرجلو مارجيتي جرجلو بالستران بين كذا قاعدين بوني إتشي بولي إسام بريسان فن سجارة وقوله ما توتيت فوقها سانو جمانا كذا أنت كمانين فن خاني كوريا خدا تكت 10 سنة أكفرنجي 10 جنما مقالة سن ما تخيني خبا خسنجرو ده إذا مقالة خيساكم يقول إني ولاد تدوي دوني بني ها إسلاميني أمو ما ترى بعد مقالات الأوليناتي وأنتي مقدشوا قوتن نمني رحمة تجري أمو ما أنت مقالة بعد أشي هوتيلا سكو حرر جاني هوتيلا خنا جلتي نيتو وكو أدات قد إف سألا متي عربسي يوجر إذا عاشر أنت كلا بيجر وسنا الرجل رجل عاشر أكثر جماعة بينه كما قال جابوتي لفه ويا سدي أقبل ويا شنفا أقبل خانت قال يعني أكدت بيجا خراب بيجاتنا هل كانوا مخانا ما تخراني جماعة نقوف دي مركانة لفخانة الهكترين كوتاني ده كيف ندي هلا يا ميليون يتك أما كأنه خفت أسين نخفت أكدت كبري على فايسة يلا فايسة رفنة كشاش لم جنة وكوماس جلام بري وخانة مثلا فايسة رن وصويا أنا تلوجو هل كان سدي قولي أكيد خانة كوندو كوندو كانت أدرين جرا كنا مجلوتي بتعرف جتتي مقالة كذي تكو قصينة بولة أكيد خانة أوداي وياتي أنا تعاشن في ما أوداي بو حاجة سمبيتا ياتينغا فدنا قادة دا جماعة دروها مقدشوا فيه خون قرقروثني نونجين أوداي مرقد بيفنت أكين قرقروثني توتاني قربان جما قرقرة جاني نوفي أمني خايتو مقانا ما نوفي دي مقالا سني نما في أمن نوفي دي أكتب قامر كان أمتا أورمو اللي نوفي يا مسيني أكتب باندرا قبل تلفني أنا شعبا قبل هم دكوا أكتب كان شعبا أولي نما كنا مجل قبل يجوا أوداي جما خيزتيني مكان كيسن مال جا متركرابات مكان دابا ولا فيا شعب أنت ولا فيا شعب ونين خيس مودان كينيا سوالف ونين ديمنون والف أما ليني خلنا بيجاوني الصونين إسي ورقة ميكاتم فجأة أكتب تجا مكان قاعد تبود الناس مو نافخنا ورانا نافخنا جاراجي خون أما أباك دايتي ده وانجت 77 وانجت أو اللي فين دليني في لاي جرب بعدا بكا أبا ويخاو اللي في جتورتي أشيد تشانا جربراتي لو دي فنون جرتو فين خيسة تجارة مخجوس نجرا مقدشو دا خجوس نجرا دران الدباس وداف مي مورني فين داتي إسين جدو حريرو دا في غراغرم مان جرتو مالي هيتشتين تكتانا تانغاراتي أمتا أورمودا تخبرتي دي بسان الكتيني أسرتي مي إبسا جالانا خلقا نتي دوبا يبقى ورمك وقو جرمك ديشو أوزني قولك أمنا جال
نقافة قربات القوتو والربالتي عم بنا جنيني هراي كرايسة إذا أيامن هو بلغة أول خنا بيت أنين بير هاي فودنتي أكدتي واني لين كم بيتا كا بتاع واني خنا مالي كا متوقع ويني يوم ما تلنكم كلك عم نخي كده سندوبة ارتراف تجري خي تتكلم تقالوا اللي دي ما جرا نما خنا اللي بابورة خيسا كم الدبرة جني سويانو توكل رني حسين جاكيتا خاكي دكو جرا سليم بتبرني ده تكنا جرا قد دوتنا دين بورصة بتبدأ أكتر تجاه جماعة خنا كم هذه ما قبل يترف يورا خنا ما خاص نجتين وقعد سباسين جنما الربا خاء مالين خام ساعات مولى أكتر جا قربان جند سنوجي منا ساعات بولى إني منا وني كيسا قبل مركاتو كيسا منا قبل أكيد لين جو ندف أكتر لين جو أجين منا بحرو لين جو كم بحرو لين بحرون نخنا أوت فتني مالي لما نكمل كابسون تاجي في وعن بابسون بيخن أما كجان army struggle كابسو ميها إنجل كبامو جنما سبورة جاني نقبر إنجين إرتلا نما سديتو مليون سديتو أمارا ودا خان دخل إنجيل تكنا فلو سيجيس مسماري نقبر كم تنو دلخل مليون سديت جننا بوسني كم مليون سديت كنا هذا بوتو نبي متينجين قد في الرجاء حاسويني ملص خنا قديه بوجن أنا عارف جرى تكون في دم متى ورا قرتي دلقة كبوة بيزن كيسا أوجاسن كيسة تونين أبد إيجاد وان جنتنا مخينا كذا على خنا أبد هون ونفر التيبي وما وانا أو أنتنا مخينا قرتي أو أنتنا تنافعنا هندوك بيفتني إجمع غرين نجري نمنا نما شقصون جرو هم يسون جي كان دي تجمع على خيسا بقى مانجتون غيان أنتنا قريلا لبيت ميادا كل أسدي سامع خيسا مانجتو خنا فتو بدو مانجتو أمارة يا جل خين يرنا بيجي أمارة يو أمارة اللي ثوب الطبيعة أمارة عمل لي أمارة ونفع دين أمارة حوين أمارة لندم نسا أمارة وكان جوكا ونتكلم أكن جرتي بلادي كونوا لينجون جرا ما ينتو بسودنيا كون ونتك كنجر إيجاتي في ميسوني مار بلاكالات نملة ونتك كنجر رجرة كتبينه إجابة سينة كوي كتك أول لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن هون وني جهيزا كوي خلاص أفرنتنا أركن أمال ليك كوي برا يدو كنه جو كوي براتين بيجهيزا من كمدو أكثر تكاسو يلكن هوكا إكوتيني نبدلنو دويني قاتر كم في غرقدو فدني وني دمشان كتبوتوني ياركان تو يتسي قبضيه جوانين أمارة رادوبتو جانسوني خوريسي أسابوني أكثر فجأمني هنگا واللقاتي ورقان دمتيجو أوهوي تنفوني ورامني جامعة خيسا نمني رخاية تقضيجو وان أجائبا أوهين تنان ثورانا مصر الصوفتيجو أكثر تقا حالا خنان نوجرو وفنجو إساني جارمايك أبنان جن إساني على يانجو خاني أمالي كيس قدنانيس جارخنا نوكبا قبار سبيرانا جراتني إسان أمو خوتا سينا قامتي سوى اللفة إيجي تنقولا ساعتا ولي دنان جين باروفا ننجين چال ننجين سلسين جين إسين على بانو فين على بانو فين على بانو هاي على باتن سومالين خراتن كتاي جرتي خران دبراني ننجرو أفردا هنگا سومالين تون تكا جبتي تكا يدوز بديبتو جابوتي لأقول ندن ديسني أسمتي قوالين جيرانات إتنجر جيسنا يجعلان وصوجرو نخيسا نما خروج الكوني درودو سو وباسا نما جنوراني باسا كونه أكادامي رابع خدرون نتشي في جوارة في أما يقولون في بوجا خب أخيتي متي أورمو بلاتيس لالي ولتي دا خوتا يني إذا كان الدوبة دي بيشني مقالتي إذا كانت تجري خيلتي رمضاني أشي جلابا فتي خرا قلم سوكان عنده إذا كان قامات أدي جاورنا كوني وافسن متوان أورمو ملء رفشة دبا في شرانا متاعي كم قمنو دميسان خوري سياسة إني خوري ورانا أكنت تجا حالا خنان أصوجرو جتبي كمتن جتبي خنان يتمتن
Kalau bicara gurba bobba saja mana berjira. Jablasin tu gara ni jadi kama segera ni dua rambetin aja jadi. Isi sana kabar. Isi rajulen bawa jalaman. Amma tokkolle Amerika jira mukani. Leme dubbiin wayi manji waan isaan haasa'an. Jaaketa wanni kanallee finna kani rasaasin seenne fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin akka. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma iftente guutuu turre jechuudha. Namuun beekatan. Namni waan san hin beekne manji namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide. Amma bobbaasan kunne kun Uganda jira. Jaarmuma irruun qabne barmataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa soso'amu akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabna jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caas malee homaan jirre agarre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jennite ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan? Me caasa daran ammallee bakka tanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii an soora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan yaana mul'is godhan jechuutti yaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen bira horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarmama iftende jechuudha. Magarsaa bariifaanoo maal turan? Magarsaa barii kana. Dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa bareetti numa jira. Oggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni ragaa namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni oggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharuu irraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin if jaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti. Gaafa isiin xiqqashoo nurraa gahiite ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaamma bahar magarsaa bariifaa meexiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharoo wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu? Doktar Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin hin darbe. Studio lagamite wal turtii gaarii isin hawwaadha. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa abbaa gadaadha. Marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti dhufanii fi akkamitti akka dhufan bikkarraa dhaabbate san kan waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa. Kan lammaffaadha. Studio lagamiteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo
deeggarsa yaadaa hawaasa guddaa irraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goota Elemoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafanna. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadhaa karoora babal'aa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudha. Gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoonni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootatiin lafatti dhangalaatee kan jaraa yoomnu dhubee miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsa irraa ari'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga saafalmu gooli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessa nu nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.